ربي تهدي الأنا ورا ميديا مو إيه والله تاسو مدان تاسري راكاسي جرا والله ورا ميديا أنا والله بيكو متكا ونقبوف بيكوز مالف جناني بقى وانت المينا ما جرى مهندنا انجرين وان جرانيف guyyaata kollee oromoon takka namni tokko waa hojjettee fi galata qabdaa bar osoo addunyaan tun galabbaxamte an humaan itti fakkaxaanii kana mul'atu gammachuu mana kiyya keessaa qabaachuu qofa bakka sagalee abbaan fedhii mataa dhaabbatee jechuudha. Alifati waa meeqa isinii danda'e waa meeqa Sedikit punya rata lah kan ada. Saya dikan rahasa bukan rahasa Madante. waa meeqa waa si baay'ee waan si dadhabanii fi bar namni dhaggeeffadhu nama ilma namaa ta'ee namni nama raasa'u qabaachuun waan tokko barsii galee gabee akkana dila kana qabaachuun waan tokko namni dalagaa ofii dhiisee jiru waa'ee kee haasa'uun waan takka bar. Bakkus bar angaafni Oromoon abaarsi isaaniillee akka keessanillee akka yoo dhugaan keessa jiraatti malee akka waan angoone guyyaan irraa bahe gaafa kadiiri wallolleessan jechuudha. Gaafas namoonni gugurdaan kun namni waan irratti hin barreessin hin jiru. Namoonnummaan gugurdaan kun gattaa'eetiin kafooloo qabuu fi silaa feemasii fi namoonni hordofan kun namni gattaa'ee waan irratti hin barreessin hin jiru sheeka keessaallee beekaa keessaallee wallaala keessaallee namni gattaa'ee jimbiiffatee waan irratti hin barreessin hin jiru. Ginja isaa rabbirraa argata namni hundinuyyuu jechuudha. Abaarsi yeroo san abaaranis hadhaan nagahe waggaa lama fixe sadaffaa seene alhamdulillah. Wallaahi waa takka isaanumatti deebiti jee. Maaliif sadaffaa seene amma boodallee nan jiraadha inshallah. Maaliif jennaan gaarummaa kiyyaan jiraadha. Hammeenya namaa yaaduu dhabuudha. Keerii namaa gammaduudha. Abbama fedhe haa ta'u keeriin namaa na gammachiifti. Argachuun namaa na gammachiisa. Osoo tolee ofii kiyyaa qooqa taa'ee namni nyaatee natti tola. Namni argachuun hedduu na gammachiisa. Namni gammaduun hedduu na gammachiisa. Gammachuun namaa hedduu na gammachiisa. Ollaan kiyya beelayaa ofii quufaa. Dhiis wallaahi ati jechuun nutiitu si beeka bar nutiitu nama sitti dhiyaate si beeka. Hedduu nama gaariidha dafaate jechuun akkasii jechuun nama hariiroo namatti hedduu hojii qabdu hojiif namni waa hedduu. Kanaafuu ati immoo nama abdii qabu, nama kaayyoo guddaa qabu, nama waliin beeka waan ati jechuun keessa jirtus waan ati yaaddus saayibateeti waan ta'ellee jechuudha. Kanaafuu irra laalinati akkasitti yaadaan jechuudha. Nama kaayyoo hin qabneetu gizee hundaa'u waa'ee keessaa dubartii taate waa'ee dubartii waasoitu የበታችነት ስሜት ጃ አማሪ ማልጃ የበታችነት ስሜት በራሳኒ ዩሚቲ በር ጋፈ ነሞኒ ቶከ ወልፉዴ ወልገዲሴ ሀደፋጤ ጋፈ ጃርሳ ጃርቲ ወልደብደ በር ሀደፋጤ ጋፈ ነሞ ወልፉዴ ሀደፋጤ ገራኑኛት ማልተይ ሀርካኑ ከቀባ ፈያ ቀባ ኦሶ ዱኩሰዴ አፎ ከሰናምኔ ጉያ ተቀዋና ጉራ ጅዴቲ Isaanu garaa nama nyaatan isaanu garaa nama jira maaliif jenna ani immoo si osoo ta'e isaantu garaa nama nyaatan maaliif jenna gaafa nasreen fuudhu suma barreessan gaafa sunis fuudhu numa barreessan isaan ganaa ilmoo tiyyaafis barreessan ilmoo ati dhaltuuf ilmoo dhaltuuf akaakuu akaakeenii ganaa barreessan jechuudha isaan numa barreessan gisee hunda ta'anii. Bitani saduktu mirgani saduktu hiriya narkarat bitau wallahi dabu santi tu gafin nati da mali jenna ani wallahi billahi chun gize golin qos no san no arfana maana jal fadilo da maki da gize golin qos no san yechu ani tasayu ka wonni sun gara jallate jijjira me bultit waji ashan kesa te chu ji ashan moji afur ujitti jijjira ma jede hiyanne qosama le yechu kolfu tabatu male yechu Namo laal makin takkaan karoorsine ibsaan takkaan karoorsine waan ji'a shan keessatti ta'ee jechuudha. Hireen akkasi. Mana takkaa baatanii bar abbaa ilma haadha maali ta'anii mana takkaa bayanii obboleessa mana takkaa banii makiinaa keessatti iddoon nama sadii argamtee iddoon nama lama dhabamti nama shaniin bayanii jechuudha. Sunuu mataan isiitu hireedha jechuudha. Mana tokko keessa bulanii tirii takkarra nyaatanii bayanii akkasitti carraa walgata. Is bakka lafaa dhimaan jennaan
Dakarratti bishaan naquun keessan galuu beete dakara nama bishaan naqe dakarratti because danta waa'ee keetii ibsuuf hin barbaachisu galee eenyu akka taate atuu if beeta dhumatti bakka namni si beeka dhumatti bishaan eeyyee iyyuu baate wallahi dhugaa siin jedhaame namni kiraa manaa sirraan kafalu namni wanti isaan iyyanii atime isaan iyyuuf wanti ati sirraa jijjiirame hin jiru. Ani isaan iyyuun isaanii wanta ani iyyuun keessan nagis takka numan taazzabaman amma ajaa'ibeetuma koofla malee wanta jireenya kiyyaa hir'isuus hin jiru dabalus hin jiru kanaafu haa iyyanii dhisi irra laalinati. Baadiri wallahi. Ana bar osoo warroota wal fuudhirraa maashaallah jettanii hadiyyaa bittanii fi sappoortii gootanii hamileetti taatanii maashaallah jettanii daddadhaabattanii paawuriitti taatanii paawuriitti hortanii wallahi billahi heeruma nanawwaa jechuun yaa rabbi dhugaadha naan jedha warri koomentii jalatti heeruma jedhu kun dhugaa jedhe bakka akkasin mooraalii godhan amma makii deemtanii kun viidiyoo gaafa isiin zim jettee akkanaan akka ijoolleedha waan tokko goggootu qoosaadha. Viidiyoon anchi yoo minimeeta viidiyoon mucaa meekaappii dibee mucaa waliin baranna barumsa biyya tana dhufee bara 2019 akkuma dhufee itti bara. Eessaa akka fidan aanu viidiyoo sun takka irraanfadhee eessaa akka fidan bultii keessa jirti. Bara kasin ajaa'ibu bara bultii keessa jirti isa. Isin gammachiiseera haati faatee hinaafteerti ishii rakkoon qabu. Ani hinaafee jira akka hinaafee dhiisaa. Isin gammadaniirtan bultii isiitiif. Isaan lamaa walitti dhufu isin gammachiisee jira. Maaltu viidiyoo bara 2019 qotee si fichisiise 2025. Koomentiin isin jala saniif barreessitan. Adda baasuuf egaa diiguufi. Si ajaa'iba bara. Wanti rabbiin ijaare ilmi namaa diiguu hin danda'u. Kana sammuu keessan keessatti qabadhaa deemaa. Keessattuu dubartoonni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ربي الحمد لله دبرتي قوتي سونا باتي اللي جتشولا بقوما نومي جم دبرتي بسم الله الرحمن والله ليه الفاتي نمني وانا أرقي تد نمني قاكا كي يكست هذا Isibo. Abduu koo kadhatanii ababaa sadi kenna guys. Akka fedhan dubbatan dhiisanii fataa jiraadhu aboo. Haaraa hanqaraa fataa jireen jiraadha maan taate dhaqaa buusan irratti alhamdulillah. Faamiliin kiyya warroonni na jaalatta warroonni kabajaa naa qabdan. Isaan haa barreessan nuti immoo hin deemne jechuudha. Deemsa keenya hin dhaabne jechuudha. Isiniif darbina isiniif. Amma oduma isin nu jibbitan abduu kiyya galatoon. Tiktoo yoo kanarraa osoo amma kan nu jibbu rabbi isin haa balleessu. Dhabama isin haa godhu fakka jedhee koomentii barreessu jira bara. Waan rabbiin dhabama isin haa godhu badi ati. Si haa balleessu kan jedhu haa jira bara. Egaa hirmajji mana jettee odarte yookaan oggoratti mana isin beektu. Ini jenna di Devi kot. Pada biyen na yan. Naki. Mana tu kali. Daga antura bakka arraboodha faamiliin makii haadha faata yeroo hojii ta'uu keessanuu Itoophiyaa irraa galgala akka Itoophiyaa isaa afuritti beellama qabanarraa nafin afiriis Eertiraa gandaa harkaan hafuudha. Ittiin makii asirra gisee laayiv irraa baatu. Hundi keessanuu. No, siif beeksisna. Ayyee. Gato maqaalii ulfaaddoon. Laksas. Haala faayii dinqoomni siin dhiisi gadi dhiiseera. Qorri galee galgala na dha'ee bar.